Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Heelzii Saayinsii YouTube chaanaalii. Egaan barattoota ji'a shanaffaa gaafa guyyaa 11 qormaata bahiinsaa fudhatu jedhaman kan ministeerri barnootaa liinkii gadhiisee irratti haala ittiin academic information akkasumas immoo faan nambariidhaan akkamitti akka konfirmu godhan yookaan akkamitti akka dhugoomsuu qabdan barattoonni baay'een waan hin galleef akkasumas maqaan dogoggora yoo ta'e bilbilli dogoggora yoo ta'e akkasumas naashinaal ayidiin dogoggora yoo ta'e akkamitti akka sirreessuu qabdan viidiyoo ministeerri barnootaa gadhiise kan Amaariffaan hojjetame afaan Oromootti kunoo translatesinii godhee qabadhee dhufee jira. Egaan akkaataa kanaan yoo deemtan konfirmu godhattanii qormaataaf taa'uu dandeessu. Kanaan ala garuu qormaata irra taa'uu akka hin dandeenyedha jechuudha ministeerri barnootaa kan inni beeksisee jiru. Kanaaf kana konfirmu gochuun dirqamadha jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti konfirmu godhattan faan nambariidhaan yookaan naashinaal aayidii keessanii irra naashinaal aayidii keessan irra FAN nambar isa jedhu irra fayyadamtanii yookaan immoo academic information kan jedhu kana ilaaltanii akkamitti akka konfirmu gochuu dandeessan tokko lamaan isinitti himaa na faana tura. Tole egaan tokko lamaan waliin deemna. Egaan jalqaba ramaadha kan isin gochuu qabdan start verification ishee jettu kana isheetti bu'uu qabdu. Sana booda maalirra kan isin gochuu qabdan yoo faaniidhaan dhugoomsuu barbaaddu ta'e faan nambarii yookaan naashinaal aayidii keessan irra kan jiru lakkoofsa nageessitanii isaan konfirmu gochuu barbaaddu yoo ta'e faan nambar isa jedhutti buutu. Yoo academic informationii keessaniin dhugoomsuu barbaaddu ta'e immoo using biodata isa jedhutti isa kliikii gootu jechuudha. Mee amma gaa using faan nambar ishee jettu ishee jalatti argamtu sana continue with faan ishee jettutti kliikii goona. Sana booda maaltu jira? Faan nambarii naashinaal aayidii irratti kan argamu kan dhaabbata barnootaa keessaniif kennitan lakkoofsa sana faan nambarii sana dijiitii 16 kan ta'e faan nambar naashinaal aayidii keessan irratti kan argamu isa gashitu jechuudha. Gashitanii continue jettu jechuudha. Sana booda academic profile kan jedhu maqaa keessanii fi daataa keessan guutuu akkaataa isin foormii itti guuttanii dhaabbata barnootaa keessanitti gashitan gadi isiniif tarreessaa jechuudha. Dogoggora qabamoo hin qabu ilaallattu jechuudha gaasirraati. Sana booda gara kamittidha kan deemnu? Gajjallaa kanarraati kan verify jettu jirti. Ishee verify goonaa jechuudha. Sana booda maal gara kamitti deema? Peejii ishee login jettu kana isinii fidaa jechuudha. Kana booda maalidha kan isin gochuu qabdanii? Login jedhu kana keessatti faayidaa ayidiirra yookaan naashinaal ayidiirra kan argamu faan nambarii keessan ammas deebitanii abbaa dijiitii 16 sana deebitanii guuttu jechuudha. Gaafa isin deebitanii guuttanii send code kan jedhu jira. Achirratti send code gaafa jettan OTP'n bilbila isin faayidaa naashinaal aayidii ittiin bantan lakkoofsa bilbilaa sanarra dhaqee gala jechuudha. Amma gaa dogoggorri barataa yeroo baay'ee naashinaal aayidii kanattiin kan baase bilbila sana of harkaa hin qabu ta'e jennaani bilbila sanarra dhaqee wanta galuuf bilbila sana jijjiiruu yookaan jijjiirtaniitu yoo ta'e warra naashinaal aayidii baasan deemtanii haasofsiisuuti qabdu malee bilbilli OTP lakkoofsi kun kan inni galu bilbila isin naashinaal aayidii ittiin baastan irra dhaqee gala jechuudha. Sana booda koodii isin ergame OTP isin ergame sana deebistanii fiddanii gaafa isin guuttanii deebi'ee daataa keessan guutuu isa guutamee jiru gaa akka kanatti display isinii godhaa jechuudha. Sana booda ammas verify gaafa gootanii verification completed jedhee akka kanatti isinii fidaa jechuudha. Kuni karaa faanii deemtanii kan isin confirm gootanidha. Kan isin verify gootanidha jechuudha. Karaa faanii fayyadamtanii. Amma immoo karaa academic information immoo akkamittiin akka isin verify godhachuu dandeessan immoo isinitti agarsiisa ammas nafaanuma tura. Ammas akkuma karaa naashinaal aayidii faan nambariidhaan gallee verify goone amma immoo karaa using biodata isa jedhutti kliikii gaafa gootanii akka kanaa isinii fidaa. As keessatti maqaa keessan, maqaa abbaa, maqaa akaakayyuu, akkaataa itti ragaa barnootaa keessan isin harka jiru irratti tokko ta'eeni booksii kana keessatti babarreessitu jechuudha. Dabalata maqaa dhaabbata barnootaa keessanii gara gadiidhaatii kan keessatti barreessitan jira. Booksiin gara gadii jirtu. Akkasumas muummee barnootaa keessan filattu achi keessa barreessuudhaani. Akkasumas aayidii dhaabbata barnootaa keessan isinii kenname aayidii ittiin
lakkoofsa ID ittiin ministeera barnootaatti maqaan keessan ergame sana ID sanas keessatti barreessitu jechuudha. Gaafa barreessitan maal godhaa? Maqaan keessan silumaayyuu galmaa'ee gatii jiruu fi displees ni godhaa jechuudha achi as. Sana booda continue gaafa isin jettanii maal isinii fida jechuudha. Akkuma jettaniin maqaa keessanii fi dhaabbata keessan akkasumas muummee keessaniin gadi isiniif tarreessaa jechuudha. Academic profile jedhee sana booda gaafa isin verify gootanii continue jechuu qabdu. Gaafa isin continue jettanii gara login isa jedhutti isin geessaa jechuudha. Ammas OTP'n galee verify ta'uu gatii qabuu fi faan nambarii keessan deebitanii gashitu. Faan nambarii gaafa isin gashitan OTP'n kan faanii isuma kanaa isin login amma ittiin gootan kanaa immoo OTP'n isaa bilbiluma faanii kan ittiin bantan national ID kan ittiin baafattan bilbila sanarra dhaqee lakkoofsi kun galaa jechuudha. Sana booda maal gootu? Koodii sana fiddanii gashitu. Koodii sana gaafa isin gashitan verify kan isiniin jedhuun dhufa. Verify gootu. Isuma silaa wajjin kan wal fakkaatu verify your information kan jedhu maqaa, saala, yuunivarsiitii kee akkasumas immoo daataa kee academic profile hunda kan of keessaa qabu gadi sii tarraa jechuudha. Kanumaan maal goota? Gara gadiitti kan argamtu verify kan jettu sii dhufti. Ishee verify goota. Kanumaan complete verification kan jettu sii dhufti. Kanumaan national ID kee fi ragaa barnootaa kee walitti hidhatteettaa jechuudha. Amma qormaata bahiinsaa fuuldura kee jiru qoramuudhaaf ulaagaa jiran barbaachisoo ta'an kana xumurteetta jechuudha. Kanaaf qormaata bahiinsaa hanga ammaatti garuu guyyaansaa 11 gaafa ji'a 5ffaa akkuma jedhametti jira. Wanti haaraan hin jiru hanga sa'aatii kanaatti. Wanti haaraan yeroo jiraatu immoo telegiraamii Milkii Heelz Saayinsii akkasumas immoo feesbuukii Milkii Heelz Saayinsii irratti kan isin beeksisnu ta'a. Kun egaa utuu foormii kan unka kana hin guutiin qormaata bahiinsaaf taa'uun hin danda'amu jedhee ministeerri barnootaa waan gadhiisee jiruuf barattootni odeeffannoo kana hin qabaannerree akka isaan dhaga'aniif garee keessatti sheer gochuudhaan dhageessisaa. Guyyaan kenname akka jalan dabarre nagaan nu turaa. Barnootaan deebinee wal agarraa. Turtii gaarii.